Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoonni fi hordoftoonni Oromoo 24 News nagaan rabbii bakka jirtanitti hunduma keessaniif isiniif haa ta'u jecha egaa guyyaa har'aa kanas haalli biyya keenya Itoophiyaa keessa jiru ulfaataa ta'ee otoma jiru haala danda'ameen odeeffannoo gara keessaniin ga'uuf gara keessan dhufnee jirra. Amma xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Odeeffannoon keenya guyyaa har'aas kan irratti xiyyeeffatu egaa akkuma beekamu torbeewwan darban keessaa artistii baay'ee jaallatamaa akkasuma ija uummata Oromoo ta'e Hacaaluu Hundeessaa du'aan of biraa dhabuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan artist Hacaaluu Hundeessaa osoo hin du'in yookaas osoo hin boqotin fuula dura maatii isaatiif, uummata Oromoof akkasuma ijoollee isaatiif dhaamsa gurguddaa inni dhaamee addunyaa kanarraa godaane isiniif qabannee dhufnee jirra. Aga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Egaa jalqaba irratti ergaan uummata Oromoof dhaameen haa eegallu. Uummanni Oromoo akka biyya kanaatti uummata beekamaadha. Kun hunda jalaayyuu kan dhokatu miti. Anis uummata kana keessaa ba'ee uummanni kabaja naaf qabuun uummata kana guddaan galateeffadha. Ta'us an isaan biratti jaallatamuun koo Oromoo biratti jibbiinsa guddaa naaf fidee jira. Kanaaf egaa uummata keenya namni dhalate du'uun isaa waan hin oolleef anis yeroo hundaa du'a waliin magaalaa Finfinnee keessa akkan olii gad imalaa deemu yeroon du'uuf guyyaan du'u waan hin beekneef garuu isin tokkummaa keessan cimsadhaa, alagaa irratti dirmadhaa, wal dhaga'aa, waliif abboomamaa jechuudhaan dhaamsa isaa uummata Oromoof dhaamee addunyaa kanarraa godaanee jira. Lubbuu qofaan addunyaa kanarra jiraachuun faayidaa homaa hin qabu. Jireenya namaa keessatti wanti anaan na gaddisiisu yoo jiraate uummanni Oromoo walii isaa irratti dhukaasuudha jedhee. Dhukaasa obbolootaa walirratti ilaaluurra nama du'ee boqote jechuun isaas baay'ee qalbii nama fudhatee jira. Kanaaf wal hubadhaa, wal dhaga'aa uummata koo jechuun uummata isaaf dhaamee addunyaa kanarraa godaanee jira. Lammaffaa irratti maatii isaanis akkas jedheera. Ilaa maatii koo, anaan tokkicha uummataaf na gumaachitaniitu. Akka uummanni na jaallatu isinis anis beeka. Uummanni Oromoo isin jechuudha. Kanaaf jaalalli maatii akka jirutti ta'e garuu jaalala uummata Oromoo anaaf qabu kana kabajuu qabdu jechuudhaan uummata isaaf jaalala qabu maatii isaan harka qabee dubbatee jira. Keessattuu abbaa isaaf haadha isaatiin akkas jedhee jira. Osoo ani isin hin jiraatte an gara addunyaa kana hin dhufun ture. Sababa keessaniif an addunyaa kana argeen jira. Kanaaf ani immoo duuba kiyya kan jirtan isin waan ta'eef uummata koos isiniinis hedduun isin galateeffadha jechuudhaan maatii isaaf kabaja qabu ibsee jira. Itti aansuudhaan haadha manaa isaa waggoota hedduu waliin jiraatan rakkina hedduu waliin dabarsanii yeroo kanaan isa geesses baay'ee ishee galateeffatee ture. Wanta nama dhibu dubbiin kun du'uu isaan fuula dura wanta inni jedhedha. Kana jechuun Hacaaluun du'uuf keessi isaa itti dubbachaa ture jechuudha. Akka harka diinaatti du'ullee ni beeka ture jechuudha. Ijoollee isaatiinis ijoolleen isaa daa'ima waan ta'aniif wanta amma isatti hubachuu waan hin dandeenyeef karaa haadha manaa isaa ijoollee koo iddoo gaariin naa ga'i, seenaan hojjedhe kan akka isaan itti naaf fufsiisaniif iddoon naa ga'i jechuun karaa haadha manaa isaatii ijoollee isaaf dhaamsa dhaamee addunyaa kanarraa godaanee jira. Egaa kanarraa wanta baay'eetu hubatama. Jaalalan hawaasa isaaf qabu, uummata isaaf qabu akkasuma maatii hiriyoota isaaf qabu asirraa hubachuun ni danda'ama. Gumaan Hacaaluu haa ba'u jenna. Hacaaluun du'us seenaan isaa hin du'u. Namoonni baay'een dubbatan. Artistiin itti dhiyaatu Galaanaa Gaaromsaas kana hedduu ija aariin guutamee jechoota inni fayyadamaa ture gaarummaan isaaf godhaa ture tokko lama jedhee dubbachaa ture. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aaf wanta Hacaaluun dubbatee osoo hin du'in fuula dura isiniif qabannee dhufnee jirra. Kana fakkaata ture waan